القبا صباح واللفتوتا قافا سن ولا سن كيسا قوما خفل كيسا يجو أرجي تري urjiidha. ولا ساتا يا دتري قبدا Wallee saasanii amma دير هذا سلاوي dheeraadha amata dheeraadha. Suduudhaan amma yadaloo inni baase keessaa sirba akkam jirtan nagayaa fi fayyaa faaruu gamtaa ta inni yadala baasee nuti irratti leenjisa goonee irratti hirmaanneetiitu jira. Suni akkam jirtan nagayaa fi fayyaa abbootii faawwan guddoon biyyaa dargaggoo fi shamarran abdiitiyyaa xiqqaadhaa fi guddaadhaan yaalmaan biyyaa cunqurfamaa saba hoo abbaa biyyaa walqunnamaa gaarii yaalmaan hayyaa nu osoo walqunnamuu turree jiru diinni silaa waahumaa nurraan taru wanni ka wallaalaa hamaan jiru arraas gabrummaan buluuntu yoom jiru. Sirba kanaa yaadadhaa jechuudha. Kana hunda yadaloodhaa fi walaloo namni biroo haa baasu malee walitti qindeessee hawwisoon san akka dhiyeessitu nama godhe keessa urjiin dhugaadhaa ol qabaa sabaat ture isaa jechuudha.